Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Digital Media. Oromiyaa Digital Mediaan keessummaa qabnaa. Keessummaan keenya guyyaadhaa aadde Dinqituu Muddaa Saarooti. Aadde Dinqituu waliin yeroo garaagaraatti yeroo dheeraa fi mata duree adda addaarra waliin mari'ataa turreerra. Adhallee keessa deebi'inii wantoonni kana dura irratti mari'ataa turre eessaa kaanii eessa gaanii jira waan jedhu waliin ilaallaa. Akkasumas dhimmoota haarawaa yeroo ammaa kana biyyattii Itoophiyaa sana keessatti deemaa jirus kaasnee waliin mari'annaa. Gamanumaan itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Aadde Dinqituu waamichi Oromiyaa Digital Media isinii godhe kabajtanii argamuu keessaniif ulfaadhaa jedha. Anaa dhufu baga nagayaan gara Oromiyaa Digital Media dhuftan. Isinillee baga nagaan eeddanii waan naaf firtanii baay'ee galatoomaa. Ayyee ulfaadhu. Akkuma jalqaba rakkaasuuf yaale yeroo garaagaraatti yoo ka yaadattu ta'ee mata duree hedduu kaasnee irraa mari'annee jirra. Xiinxala guddaa rakkennaa turree jirra. Isa keessaa guddaan mata duree cima jennee yeroo baay'ee irratti haasaa turree hidhamtoota siyaasaa hooggantoota Oromooti. Isaan yeroo baay'ee haa hiikamanii seeraan ala hidhamanii jennee iyyaa turreerraa. Namni gama adda addaatiin miidiyaalee adda addaatiin dubbatamaa turee jira. Yeroo ammaa kana torbee darbe keessa hooggantoonni KFO akkasuma keessumattuyyuu himatamtoonni galmee Jawaar Muhammad jalatti himatamanii gadhiifamanii jiranii. Isa kana mootummaan waan adda addaa kaasaa, namoonni immoo yaada adda addaa kennuu. Hiikamuun hooggantoota Oromoo yookaan falmitoota mirga dhala namaa ta'an obbo Jawaar, Hamzaa Booranaa, Baqqalee Garbaa fi akkasumas namoonni galmee sana jala jiran bifa kamiin hiikamanii yeroo tokko tokko dhiifamatu taasifamee jedhama. Dhiifamni yoo taasifame dhiifamni bifa kamiin taasifama? Mee waan kana akka nama miidiyaatti akka nama xiinxala yeroo dheeraatis ammallee waan kana xiinxalaa jirutti maal jettuu meetti dhiyaadha? Galatoomii Wadam gara deebii kana si dhufuudhaaf duraan attam ta'eet wanti kun raawwatamee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunniin waggaa tokkoof ji'a jahan yookaan ji'a shanii ol mana hidhaa keessa turaniirani. Hiikamni isaanii akkam ta'ee raawwatame ka jedhu karaa mootummaatii fi karaa addunyaatiin maal fakkaata ka jedhu laaluun barbaachisaadha. Akkuma beekamu hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman warroonni diiyaasporaa jiranillee addunyaallee Treasury gudaa irra godhaa turte mootummaa Itoophiyaa irratti yookaan isa biltsiginnaa jettee waamtu kanarratti miidhaa uummata Oromoo irratti gahaa jiru, miidhaa uummata Itoophiyaa irra gahaa jiru warra Tigraayitiin wal qabsiisee karaa adda addaatiin Treasury'n tureera. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa yookaan biltsiginnaa yeroo baay'ee neglect godhee gaafii addunyaan dhiyeessaa turte tuffatee dhiisaa ture. Haa ta'u malee dubbiin hammaataa dhuftee jennaan dubbiin Itoophiyaatiif gaddanii yookaan ammoo mootummaa Itoophiyaatiif gaddaniitii miti. Meeshaa waraanaa akka dirooniitti gurgurataa turanii. Kun addunyaa irratti gaafii guddaa kaasee lola baay'ee kaasee ispeeshaalii gara Ameerikaatiif Irooppii irraanii namni kun aangoo ofii hordofuu malee wanta aangoo ofiisaarra dhufuu danda'u maraa dagaletti dhiisaatti hojii ofii hojjetaa ture. Kun waan fiixaan bahuu hin dandeenyeef hin danda'amnee fi kamsaa yoo ka qabattee faaltiman dhaqanii turan Itoophiyaa sanuu waamicha primary akka kaleessaa ta'uu diddee Treasury adda addaallee Itoophiyaa irratti meeshaa dhoggachuu, meeshaa waraanaa cufuu, agawaa keessaa kaasuu wanta baay'ee Itoophiyaa irratti raawwatamaa ture. Mootummaan Itoophiyaa kana hundaa dagaletti dhiisee aangoo ofii duwwaa ture kan hordofaa ture. Akkuma beekamu special envoy Faltman yoo dhaabattanii yeroo lama caalaa biyya dhaqee haala biyyattiin keessa jirtu kana dubbisiisuuf dhaqeeniiti hin taanee fi gradually mootummaan biyya alaallee ka Irooppillee ka Ameerikaallee Treasury'n isaanii hammaataa dhufte finally ufumaan soqachuu jalqabee. Ekonomiin biyyattii waraanni
Turkii fi biyya Arabaa kanatti irra caalaa gargaaraanii ture mootummaa Itoophiyaa. Mootummaa Itoophiyaa gargaarsa doon ta'ini yeroo waraanni biyya addunyaa martinuu dhaabdeetu karaa meeshaa gurgurate waan dhabaa turtanii warri Turkii faati Iraq haga United Emirates baatu meeshaa itti gurgurataa turan. Biyyattii ministeriin godheen jechuudha. Primary ministeriin Abiyyitu waamicha godheeni yeroo lama an biyyan jiru biyya kana dhaqee jira biyya kana dhaqee irra jedhaati. Gara barbaade nama hagas diplomaasii addunyaa irratti obstaakilii guddaa nama uumaa ture Abiyyi jechuun. Finally humaan waamate. Akka dubbiin garan taane argee faltimanillee sarvisii isaa fixatee gara dhiisutti ka'utti kanaan humaan waamate haga waamateen booda keenyatti waamate waan isaan waliin haasa'anii gabaafamaa ture international media irratti. Anyway, Abiy akka addunyaan waan maraan preconditionii kennitee fudhachuu didee achiin alallee deebi'ee addunyaan Itoophiyaa dhiiftee Keeniyaa waliin haasa'aa turte. Kun biyyattii saniif baay'ee naasuu guddaa biyyattii san irratti fidee jira. Akkuma beekamu Ameerikaan yeroo dheeraaf yaada siillee preconditionii isin Itoophiyaa irrallee keettellee hin jijjiirre. Tokkoffaan warroonni dhaaba akka warroonni dhukaasaan gabbaniiran kun akka dhaabsisan isarraa wal qabatee ammoo gargaarsi biyya Tigraayiitiif mootummaan dhoogaa jiru kun akka free ta'eet ummataaf ga'u kana sirreessuu. Lammaffaa ammoo national dialoogii qopheessuudha. National dialoogii qopheessuu biyyatti tasgabbeessuudha. Warroota hiikaman hiiksisiisuudha. Kun wanta mootummaan addunyaa Dr. Abiyyi kennite. Abiyyi garuu kana maraa Itoophiyaa jedhaa itoo aangoo ofii callaa protect godhaa. Karaa Itoophiyaatiin namoota isa deeggaruu danda'aniin faana deemaa ture. Haga waggaa inni gara aangoo urga dhuferraa jalqabe biyyattii sun tasgabbii hin arganne. Haa taatu jabaataa dhufe malee hin hammaanne. Finally gara negotiationii kana dhufanii jennaan Ameerikaan fi Euroopitti kennite hin didee. Haga dideen booda ufumaan barbaaduu jalqabe. Because especially haga agwaani gabaarraa baafteen booda akkatti gabaa Itoophiyaan duraan addunyaa irratti akka barbaadde natsaan galfattu gurguratu sammaraa ikonomii biyyattiitiif yeroo hedeeki guddaa ture. Finally kunniin jajjabaataa dhufee jennaan ufumaan suqeet ani maarree precondition isin naa kennitanitti deebi'a. Carraa naa kenna gara jedhutti deebi'e. Carraan isaan kennaniiraniif tokkoffaan warroota hidhamaniiran hiiksisiisuudha. Lammaffaan ammoo dialoogii national dialoogii goosisuudha. Sadaffaan ammoo warra Tigraay irratti akka gargaarsi hin deemne godhamaara kun atattamaan akka tarkaanfiitti fudhatamu kan jedhamu ture. Kana ingidihi jalqaba isaa arginee jirra. Lammaffaan illee piroosesii irra jira. Waan jedhatu jira. Pireesharii addunyaan biltsiginnaa irra keetteeni warroonni mana hidhaa keessa jiran hiikaman malee biltsiginnaan barbaaddee Jawaar hiikamee qabsoo kan haatti fuufu yookaan haa gargaaru yookiin ammoo fedhiin uummanni ilaalchisaaf qabu gad diqqaate yookaan ol guddateeti miti. Pireesharii addunyaan isarra keetteen funyaan qabaniiti kan warroota mana hidhaa keessa jiran baasan malee kun pireesharii namoonni baay'een piroosesii godhaa turre associationii yookaan organizationii baay'ee addunyaa irra beessaa ture waan isaan godhaa turan. Kanaaf akka hiikaatitti mikniyaata Oromoo callaa miti himannaa katti banamee jiru kan Oromoo keessaa Jawaar fa'aa himannaa Iskandar Naggaa fa'aa jalatti warra himatan akkasumas Abbo Tsahaayyee biratti wala himatan maraayyuu gadhiisanii jiran. Garuu attamitti amma wanta dhagamaa jiru naannoon Amaaraa already namoota hidhamaniiran namoota baay'een beekamne baay'ee isaanii lakkisaniirani. Oromoo keessaa lakkoofsaan liqaa warroota namoota figured ta'anii addunyaan illee beektu uummanni Oromoo ijatti gaatu warra kaafaa keessa jiran gadhiisaniiran. Kun ammallee gahaa miti. Haga namni kun gadhiiseen haga namoonni kun gadhiifamaniin boodallee Ameerikaan deebisee xalayaa lammaffaa barreessiteetti. Ammas namoonni mana hidhaa keessa jiran kumaan ol laakkaman gadhiifamuu qaban jedhaniiti preconditionii lammaffaallee kennaniifii jiranii. Kun wanta qabatamaan jiru. Asirratti wanti dabaluu barbaadu. Yoo ka qaabannuu Joe Biden haga inni aangoorra dhufe especially waggaa lamaan asi waliin dubbatanii iyyuu hin beekan. Inni yoo hojiillee qabaate gara Keeniyaa irratti irraan haasaa turanii finally haga jarri tun gadhiifamaniin booda
kun jalqaba gaariidha. Ammas wanta baay'ee isin hafaa kana godhaa jedhanii guyyaa lammaffaan booda deebanii preconditionii guddaa kennaniiraniif. Kanaaf akka dirqamaatitti biltsiginnaan dirqama addunyaa kenniteertu sodaa malee waggaa haganaa uummata kana gaafii balleessa tokko malee balleessa takka yakka tokko malee udukaan itti banan maggaarajaan duuba duutti masa itti ragaa duutti banan yakka malee gadhiisisan. Haa gadhiisaniin booda mootummaan Ameerikaa wanti mootummaan Itoophiyaa wanti jedhaa jiru waan sadi jedhaa turan waan kana keessa waa arge keessa. Tokkoffaa dhiifamaan gadhiifamaniiran. Dhiifamaan namni ka gadhiifamu yoo himannaan itti banamee manni murteetti murteesse. Sadarkaa san ga'anii jiran murtoo wayituutti darbee hin jiru. Lammaffaa irratti ammoo yoo argitanii jira Dr. Maqaa isaa baay'een qabadhu ka Fitii Biiroo Pireezidantiin wanti inni jedhee jiru maal inni himannaan isaanii akka addaan citee bahu godhamee jira jedhee dubbataa ture. Kun badhinnaan ture ka dubbataa ture. Himannaan isaanii akka adda citeeti ban ragaa waan arganne mikinaatuma qopheessaa irra ragaa waan argannee fi wanti isaan godhuu danda'an jiru isaan gadhiisan. Sadaffaa immoo xaqilaa ministerichi afaan ofiitiin kan dubbate anuyyuu yeroo ka'u kanuma argee jedhe. Preparation hin qabu jechuun uummata kanneen gadhiisu preparation hin qabu. Preparation isaa aangoo ofii callaa haga danda'e ajjeese ka biyya ari'ee ka hidhee aangoo ofirra taa'uu ture fedhiin isaa. Sun hin taane addunyaan pireeshariitti uumte jennaan jara kanneen mana hidhaatii gadhiisisee jira. Namoota kaawwanoo maaliif hin dhiisifne ka jedhu ammas xalayaan biraatti kennamee jira. Jarri akka jedhamaa riyootaati hin gadhiifaman. Gadhiifamuun isaanii waa oolatti hin fakkaatu yoo amma fuulleeffatee addunyaa waliin deemuudhaaf relationshipiin isaanii rebuild waan ta'aa jiruu fi waan addunyaan jettuun amma fudhachuun dirqama isaati. Namoonni amma mana hidhaa keessa hafaniiran keessattuu hoogganoota ABO akka Daawud Ibsaa mana keessa jiran hidhannaa manaa keessa jiran namoonni baay'een mana hidhaa keessattuu Oromiyaa irratti akka mul'atutti dhaabonni siyaasaa akka himanitti lakkoofsaan 20 haga 30 namoota ta'utu mana hidhaa keessa jira. Kanaaf kunniin ammoo akka addunyaan pireeshariitti godhaa jirtutti hin gadhiifama jedheeti yaada. Garaa biraatiin namoonni siyaasama kana keessatti waan lamatu jira. Gariin qabsoo waraanaatiin amanaa, gariin ammoo qabsoo diyaaloogiitiin ka'amanan jiran. Oromoo keessattuu rakkoon akkanaa hin jira. Kana ingidiif wanta ufaafoo dhufu ilaallaa gaafii ati na gaafattee fi hidhamtoonni siyaasaa addunyatu dirqamaan isaan gadhiisise taafanillee gadhiifamuun isaanii hin oolu pireesharii guddatu jira gadhiifamuun isaanii yoo tana guyyaa lamaan dura yookaan guyyaa tokkoon durallee akka dhiifamuu qabanillee murtoonillee waan darbee jiru fakkaata keessattuu warroota hoogganoota ABO irratti kana yoo deebisee jiraadhe. Yaa sirrii baay'ee ulfaadhu akka gaariitti kaaftee dhugamaa hooggantoota Oromoo kan akka Jawaar Mohammad Baqqalee Garbaa Hamzaa Booranaa fi himatamtoota galmee sana jiran hundaa fi akkasumas warra Iskender Naggaa Baldaraasii warra uummata Tigraay keessaallee ka hidhaman hundaayyuu ka gadhiisisiise dhiibbaa addunyaa itti geessite dhugaa irri guddaan isaa ka biraa immoo maali wanti kreditii kenninee fi bira darbuu qabnu tokko maali Oromoon gaafa hooggantoonni isaanii jalaa hidhaman irraa kaasee haguma anaanuu baatu haguma siinuu baatu namoonni biyya alaa jiras biyya keessaas kan lubbuutti dhabe hedduutu jira. Dhiibbaan isaanii hidhamtoonni kunniin akka mana hidhaa keessaa bayaniif taasisan diqqaa miti. Gama hiriiraatiin dippiloomaasii waan adda addaatiin hedduun kanniintu walitti qabameeti. Warroota kana yeroo silaa akkuma yaadamu kana dura dubbataa turre ragaa maggaarrajaa duubaa itti jedhaa turanii wantoonni diraamaan hojjetamne hin jiru jechuudha. Inni kun immoo jaluma muramee wanti beekamuu qabu maali dhugama dhiifamni godhameetii fi miti warra kana hidhaa keessaa bayanii dhiibbaa hedduuti maaliif dhiifama amma maali yeroo tokko warroonni biltsiginnaa deeggaran warroonni PP jala deemanii warra badhaadhina ofiin jedhan yeroo baay'ee mootummaan keenya abbichuu abbaa dhiifamaatti maal jedhanii yeroo faarsan argina akkuma waliinuu dhagaa turre inni nu waan achi keessatti deemamu nama hin beenne jarri kun hiikamuu dura guyyaa 2-3 dura dursee waa'ee yaada inni haasaa ture walumaan ka argaa turre
warroonni waan nama kana hidhanii hattuu akka ta'an manni murtii hojii ofitti akka hojjetu aangoo isaatii ala akka bahe dubbatamaa ture. Kanneen yeroo gurraanin dhagayanii warri isa jala jiran kunniin maal jedhanii abbichuun abbaa dhiifamaati jedha. Tokkoffaa dhiifamni maali waan jedhu beekuu qabanii. Dhiifamni maali manni murtii waliigalaa federaalaa kan jedhu himanni adda citee jedha. Himanni adda citee jechuun namni tokko maal ta'e manni isaa himatamne ragaan ittiin baane jechuudha. Erga badiin itti murtaa'e booda nama tokko dhiifama goota malee oduu wanti itti himatamaattu sunuu sirri jedhamee ragaa ittiin baane dhiifamni hin jiru. Isa kanaan waan sirreessuun barbaachisa. Mee as keessatti yeroo baay'ee irra deddeebitee waa'ee national dialogue wayii marii biyyoolessaa kaasaa turte. Mariin biyyoolessaa akka amma warri PP yaadaa jiran kanatti yeroo dhiyeennatti akka geggeeffamu jarri kunis kabayanii fi sababa mariin biyyoolessaa kun dhiyaachuuf deemuuf ka jedhamutu jira. Akkuma amma argaa jirtu yeroo baay'ee torbaan guyyaa lamaan kana dura ammallee Iskender Naggaa erga bayee booda waraanni itti fufuu qaba jedha. Immoo warroonni TPLF illee haguma kaleessaayyuu dirooniin dhaamaa jiranii bakka kun ta'etti bakka naannoon suni biyya taatee hin cinnetti national dialoguin kun hin geggeeffama jettee yaadda. Tigraay amma qaama Itoophiyaati. Ammallee waraanni irra deemamaa jira. Isaan illee lafa qabanne jedhanii guyyaa ibsa baasaa jiranii. Bakka kun jirutti national dialoguin hin jira. Maal waan kanarraa gabaabsitu? Tokkoffaa national dialoguin Itoophiyaan barbaaddeetii miti ka godhaa jirtu dirqamteeti. Yookaan biltsiginnaani yookaan garee Abiyyii dirqamaniiti national dialogii kana godhaaran malee gaafii uummataatiif attentionii kennanii yookaan ammoo dhaabni siyaasaa yeroo baay'ee declarationii baasaaran kana attentionii kennaniiti miti. Akkuma isin jedhe preconditionii addunyaa kenniteertu hordofaa jiran. Kanaaf dialoogii kana godhuudhaaf national dialoogii biyyattii keessatti godhuudhaaf dhaabni siyaasaa baay'een gaafataa turan for long time. As keessaa kaafaawwan dhagni akka example fudhachuun deddeebi'anii statementii baasaa turan. Biyyattii san kan bisuu danda'u national dialoogiin kun Jawaarillee yeroo baay'ee dubbataa ture. Kana hundaayyuu dhiifamee ture. An filannoo filatamee jira. Filannoodhaan bakka kana qabadhee jira. Miiloon haganat fooloo namni sappoortii na godhan kana haganaa qabaa. Kanaaf waan filannoo filamee jiruufi Prime Ministeriin biyya sanii ana jedhee addunyatti illee beeksisee ture. Yoo qabattu poostaa adii san poostaa adii jedhaniiti gara White House ergaa turanii. Anyway, achi biratti wanti ture an filannoodhaan bakka kana taa'ee jira jedhee addunyaa konviinsii godhuuf yaalaa ture. Addunyaan ammoo waan maraa hin beetti. Yeroo filannootu warroota teejjabuuyyuu ergitu jedhanii didanii turan qabannu. Nama tokko addunyaa Afrikaa Yurooppii ergin Ameerikaan hin ergin. Maaliif filannoon isaa filannoo waan hundaayyuu centralized ka godhe waan hin taaneef gaafii uummataalee ka deebisuu danda'u jedhanii waan hin amanneefi isaan taazaabii ofiitullee erganiif hin jiranii. Inni garuu abboota barbaada warra isa waliin deemuu danda'an ka akka Izeemaa ka akka Abinii kanneen godhatee filannoo hin deemsisee qarlee affiliationii waliinuu hin qaban. Direct taatee indirect affiliationii biltsiginnaa isaan wajjin hin qaban. Kanaaf warra wal fakkaatutu filannoo san filatee achiin booda anatu filatameera biyyattii ka bulchu ana jedha addunyaa sobaa ture. Sunillee hin baafneeni garuu preconditionii addunyaa kennitee fi fudhatee jira. Fudhateera national dialoguin kunin effectively hin raawwatamu sun waan biraati. Garuu national dialoguin biyyattiin deemsisuuf taatu national dialogii irraa eegamuu miti. Maaliifi tokkoffaa dhaabonni siyaasaa ka akka TDF yookaan ammoo TPRDF jedhanii kan Tigraayin keessatti waraanaa jiran. Lamaffaa ammoo Oolaa Oromoo Liberation Army kan wobo waraana keessa kunniin martinuu akkuma beekamu Federation Mikir Beetiidhaan akka isaan akka terroristiitti itti murteessaniira. Kunniin bakka hin kaanetti national dialogiin effectively hin deema jechoo akka nama tokkootitti akka siyaasaa biyyattii sanii ilaalaa jirutti baay'ee nama deemsisu. National dialogii
namoota hundaa namoota wal dhabe maraayyuu yaada isaa waliif fidanii walii haasanii wanta biyyattii tan gara nagaatti fiduu danda'u irratti murteessanii gara san deemuu tokko san lammaffaan amma warrummaan naashinaal daayaloogii seera baafataniiti yookaan ammoo guyyaa guyyaanii waan akkanaatti ijaaramee jira dambii akkanaa baafnee jira maal jedhan eenyu fa'atu baase warra waan kana keessa bilisa ta'e warra siyaasaa keessaa bilisa ta'e warruma ofii barbaadan naashinaal daayaloog sistamii keessatti established godhaniiti isaan akka sagantaa kana deemsisan godhaa jiran. Kanaaf biyyattii san keessa wanti ta'aa jiru akka naashinaal daayaloogiitti qabatanii deemaa jiran kunini ulaagaa isa akka guutee miti. Abbaa barbaadan galchanii abbaa barbaadan dhiisaniiti godhuu hin danda'an. Amma dhiyeenya kanatti sabaaf sablammiin kaleessa warra Amaaraa, Oromoo, Tigraayitu biyyattii san keessatti sagaleen isaanii dhaga'ama. Sabnoonni didiqoo kaa akka Qimaati, kaa akka Agawii, kaa akka Sidaamaa, kaa akka Walaayittaa, kaa akka kunniin martinuu alaabaa haga didiqoon baatu gaafii dhiyeessaa jiran. Gaafii isaanii gara ka Oromoof Amaaraaf Tigraayii callaa odoo hin ta'in saboota didiqoo kanneen gaafii isaan qaban gara waltajjiitti fidaniiti maal rakkoon wanta centralized godhuu danda'u fiduu danda'a. Maali federeeshiniin kabulu federalizim sistemiin kabulu Itoophiyaa duwwaa miti addunyaa baay'eetu federalizimiin bul gaafii isaanii dagaletti dhiisanii aangoo ofii callaa ari'uudhaan sadarkaa kanaan gahamee jira. Ammas naashinaal daayaloogiin biyyaan qopheessaa jirtu ulaagaa isaa akka guute jechuun akka nama tokkootitti ulaagaa isaa akka guutee miti. Haga waraanni hin dhaabannetti haga namoota kana mootummaan ajajatti baasee state of emergency irratti biyyattiin jirtutti naashinaal daayaloogiin baay'ee hin deemsisaa yaada jedhu hin qabu. Tokko naashinaal daayaloogii deemsisuudhaaf hikkamni Jawaarii fa'allee naashinaal daayaloogii keessa akka nama tokkotti involvii godhuu hin danda'an. Garuu still uummanni Oromoo gariin biyya diida jira. Ka waraanaan kalee waggaa 3 waggaa 4 dura maybe waraanni woboo lakkoofsaan diqqaa ta'uu hin danda'a. Amma uummanni roorroorraa kan hammaate roorroorraatti hammaattee jiruu dadhabanii ijoolleen iskuula keessaa baatee waraana galtee abbaa fi ilmaan waraana galanii jira. Maaliif bilchiginaan garaa fi jabaataa fi garaatti jabaataa maree garaa laafaa fi hin jiru. Namni ajjeefamurra jedhee waraana akka solushinitti fudhatanii waraanatti galanii jiran kun ammoo guyyaa guyyaadhaan lakkoofsi isaanii jabaataa istirateejii isaaniillee jabeeffataa deemaa jiran. Kana diida dhiisaniiti kana duuba dhiisaniiti ka TDF illee duuba dhiisanii naashinaal daayaloogiin godhamu sun baay'ee effective miti. Ka godhaaran tokkoffaa fedhii addunyaan isaanirratti dhiifti isaanirratti pireesharii godhaa jirtuuni lammaffaa ammoo yoo gootellee gaafii uummataa hin deebisu. Dhaabni siyaasaa ka gaafate hin deebisu. Kana godhuudhaan mootummaan naashinaal daayaloogii feerii ta'e naashinaal daayaloogiin addunyaan ka biraallee hin gooti. Garuu naashinaal daayaloogii kana godhuudhaaf dirqama dhaaba warroota waraanaan muka keessa jiran kanneen dhaabsisaniiti gara agriimentii wayitii dhufaniiti naashinaal daayaloogiin godhamuu hin danda'a. Ammaaf garuu akkuma arginu meekaappii biyya san keessatti wanti martinuu meekaappii aangoorra dhufanii nama kijibuun illee meekaappiidha. Akkuma qeerroon miiliyoona meeqaa wareegamee aangoorratti fideeti qeerroo bittinneessee aangoo ofii qabatee warra finxaaliyyii naannoo Amaaraa ofii qabatee biyyattii kufiiti kanaan gahan. Ammas taanaan naashinaal daayaloogiin kun yoo meekaappii hin taane achi hagam gaafii uummataa deebisuu danda'a ka jedhu ufaaf olaalla. Ammaaf garuu akka nama tokkootitti naashinaal daayaloogiin deebii biyyattii saniif yookaan siyaasa biyyattii saniif deebiidha jedhee ani itti amanu. Yoo deebii kiyya si deebisee jira. Baay'ee wanti si gaafadheef illee akkan addanaa haa baaftuu fi dhugamaa wantichi naashinaal daayaloogiin waa hedduu of keessa qabata. Haa ta'u yeroo namoonni hundi biyyattii sana keessatti maqaa Itoophiyaa saniin namoonni waaman hundi bakka kun terroristi jedhamee itti shororkeessummaan farrajamee jirutti bakka kun qawwee harkaa qabutti bakka kun nagaa mari'adha jedhutti wantoonni waliin fakkaanne burreen kunniin walitti dhufaniiti furmaata fiduuf yeroo fudhataa kana dhiibbaan addunyaa waan irraan geettu walumaan ilaallaa. Naashinaal daayaloogiin kun ammallee rakkoo guddaa qaba. Gama warra PPT'n illee akkuma argaa turre naashinaal daayaloogii wayituu hin jiru. Waanuma jiru waan mariidha. Mariimaa waan jedhullee yeroo kakkaasa agarre aangaa'onni warra PP yeroo garaagaraatti waa akkasiillee fayyadamaa turaniranii. Mee kun badhaa yoo haasofne hin dhumatu waa hedduutu keessatti jira jechuudha. Rakkoolee baay'ee waa of keessaa qabuu fi rakkoolee isaanii
as keessa jiran kana hunda tunnee inaasofnoo jennee yeroo dheeraa nurraa fudhata. Mee kana kanumaan bira darbineetti waa'ee PP kana keessa hin baanu. PP'n yookaan mootummaan biltsiginnaa akkuma beekamu naannoo Tigraayittiin ala mootummaa kana fudhatanii jiranii jedhee yaada. Warri kibbaas akkasumas warroota kaawwan humnaallee yoo itti fedhan warroonni humnaan hin fudhannu biltsiginnaa humnaan hin fudhannu jedhee dide warra Tigraay naannoo Tigraay qofa. Warra kanneen irraan kan hafe hundi isaanii biyyattii sana keessatti haa xiqqaatu haa guddatu bifa garagaraatiin biltsiginnaa fudhatanii mootummaa sobaallee haa ta'u mootummaa ijaarratanii jiranii. Amma yeroo dhiyoo kana akkuma argaa jirru wal waraansa geggeeffamaa tureen walaa qabatu hin beeku. Isa keessaas haa ta'u wantoota adda addaallee biltsiginnaan Oromiyaa yeroo bakka lama wal qoodanii dhukkee walirraa kaasan argaa turre. Ammoo torbaan kana keessa haguma addaanuu baatu haguma kalee addaa deengaddaanuu baatu biltsiginnaan naannoo Amaaraatii fi biltsiginnaan naannoo Oromiyaa akkasumas naannoo kibbaa wal qoqqoodanii jiru. Inni kun rakkoon keessoo kun maal irraa madde? Mee akkuma Abiyyi yeroo baay'ee mootummaan biyya bulchu Dr. Abiyyi ministeerri biyya Itoophiyaa yeroo baay'ee Itoophiyaan tokko akka tokko ta'anitti akka yaada tokkoon socho'anii waraana kanas geggeessanii waa hedduu irratti akka tokkummaa qabanitti dubbata. Garuu amma keessoo isaaniiti rakkoon dhalatee gadi bahee haga kun waraana labsu kun nagaya labsu irra jiranii. Rakkoon kun maal irraa madda? Maddi lakkoo kanaa maali jetta? Galatoom kun inni just gaafii ati na gaafattee fi deebisuudhaa fi jalqabuma irratti haga qeerroon 5,000 caalaatti du'ee 25 qaama 25 caalaa qaamatti dhabee qabsoo dhufeen Abiyyi gara aangoo dhufe. Abiyyi gara aangoo haga dhufeen booda jalqaba irratti Abiyyi nama EPRDF keessa tureera. Background isan keessaa bahee jira malee mishinii ofii qabatee, poolisii ofii qabatee, istiraatejii ofii qabatee yookaan tarsiimoo ofii qabateeti miti kattiin gara aangootti dhufe. Seerri bulchiinsi biyyittiitti bultu bakkuma isa yookaan konstitushiin isa jedhan sun bakkuma san jira. Bakka sun jirutti gara aangoo dhufe. Gara aangoo kan dhufeen booda waan pirogiraamii biyyattii ittiin bulchuun qabu. Foreign policy hin qabu, economic policy hin qabu, wanta akka qabatee dhufee hin jiru. Harka duwwaa maaliif aangoo inni haati isaa kaleessa laalteef yeroo ijoollee ture aangoo kanatti natti mul'ata, nugusa ta'uutu natti mul'ata santu nafa isaa keessa guutee gara aangoo dhufe. Fedhiin isaa, dheebuun isaa aangoo irra ba'u malee biyya bulchuu yookiin ammoo biyyattii san tasgabbeessuu yookiin ammoo uummanni waan barbaadu bakka san guutuu addunyaa wajjin biriijii jiru rebuildii godhaniiti yookaan ammoo reformii haaraa fidu. That wasn't his objective. Objectiviin isaa aangoo irra qabachuudha. Aangoo irra taa'ee nugusa ta'ee kakaleessa haati isaatti himte ka inni kalee yeroo ijoollummaa ture makiinaa sibiilaa hojjete an nugusa jedhaati uf konviinsi godha akka nugusaatitti haga waggaa 40 uf konviinsi godhaatti guddatetti afoo san jira malee gara biyyattii bulchiinsa yoo mul'ata biraan qabu. Mul'anni isaa aangootti macallaa. Biyyi takka yoo biyya tokko bulchuudhaaf miiliyoona akkuma miiliyoona 130 oli populationii biyya qabu kana bulchuudhaaf pirogiraamii malee gadi ittiin bahe akka carraa ta'e gadi ittiin bahe. Carraa itti qabu itti hojjechuu kan wallaalamu warroota isa caalaa siyaasaa bilchinna qaban exposure baay'ee uumuu danda'an mala eliminate godhe. Pirogiraamiin qabu warroota isa gargaaruu danda'an mara bakka sanii kaase. Dhaabni biltsiginnaan yeroon mudhanni si mana kuno mana ashawaa irra ijaaran fakkaatu jedhani baabil irratti illee namni manni dhakaa irra ijaaramee fi manni ashawaa irra ijaarame ashawaa maal afaan oromootiin ashawaa ijaarame yaa akkuma qilleensi dhufillee fudhatee deemaan
lolaan illee fudhatee deemaan. Bu'uurri biltsiginnaa bu'uurri Abiy waan hidda qabeessaa miti. Inni angattii irra taa'u malee biyyattii bulchuu, gaafii uummataa deebisuu, biyyattii san tasgabbeessuu, afaaniin uummata sobaa ture malee Itoophiyaaf dantaa takka illee hin qabu. Dantaa takka illee hin qabu. Udu dantaa qabaatee biyyattii sun high population Oromoo keessa jira. Biyyattii sun bal'inni Itoophiyaan jedhatu baakboon Itoophiyaati. Oromiyaa hojjedhiisee Tigraayir achi darbee namoota isa leellisuu danda'an, namoota akka isaa afaaniin sobuu danda'an. Amaarri Itoophiyaa jettu irraa mudhanni isii maal akka ta'e hundumti kennaa hin beekne. Amma keessa deebi'uun barbaadu. Garuu dhaaba Oromoolee kaaddaan bitilleessee yeroo duraatiif koottaa welkaam jedhee warroota amantaa biyyarraa fagaatanii jiran biyya galchee warroota waraanaan Tigraay keessa ture. Kan namni maraa wanti galchee it was a make-up. Attentionii haala addunyaarraa ittiin fudhatu, attentionii uummataan ittiin fudhatu aarri soqataa ture malee yeroo san pilaanii biyyattii sun ittiin bultu poolisii qabatee gadiin hin baane. Sun ba'uun isaa san qabaachoo baachoon isaa biyyattii san kufaatiif isii gale. Namoota isa gargaaruu danda'an. Perspektiivii isaa qabaachuu baachoo waan biraati. Garuu biyyattii akka biyyaatitti oolchuu danda'an maraa akka Lammaa Magarsaa fa'a. Namoonni baay'ee magnifaa isa godhanii namoonni baay'ee fooloo isa godhan. Kanniin akka Dr. Warqinee fa'a akka naannoo sanii badan goosisiisee indirect way akka bakka sanii ka'uu goosisanii reshuffle godhin namoota ofii toluu danda'u. Namoota akka barbaade micciiree kana godhi asiin ba'e asiin galka jechuu ni danda'u. Reformii godhatee achi keessa kaa'ate. Kanaaf waan ofii umurii ofii ittiin dheereffatu mijeeffataa ture malee waa'ee biyyattii, waa'ee Itoophiyaa, waa'ee Oromoo isaaf dantaa isaatii miti. Maaliif yeroo Sudaan kana akka example-itti kan dubbachuu dandeenyu biyyattiin ollaa badhifattee gaafa 500 kilometer yeroo badhifattee Sudaan gara biyyaatiin galtu gaaf takka mootummaan tokko waan tokko hin dubbanne. Gaaf takka waan takkitti mootummaan sun hin dubbanne. Mootummaan sun warra Tigraay illee wanti lolatti kaasaniif lolallee aangoo isaatiif. Warra Wallaggaan illee waggaa sadiin akkuma gara aangooti waan maraa shatoofii godhee interneetii shatoofii godhee akka waan takka hin arganne shatoofii godhee aangoo ofiirratti waan itti dhufanii aangoo ofiitiif jedhee uummata saniin waan maraa jala karaa cufee waan hin taane godhaanii ture. Amma hambaa hafte ammoo dirooniin nu dha'uu jalqabee jira. Harargee fi Wallagga amma dirooniin dha'uu jalqabee jira ka Tigraay fixate. Maaliif wanti kun martiin wanti ta'aa jiru aangoo isaarratti warra dhufuu danda'an maraa haala danda'een eliminate godhuudha. Jawaari fallee mana hidhaa keessatti illee galan kana yoo jedheen booda mee gara biltsiginnaa Oromiyaatis si deebi'a. Biltsiginnaa Oromiyaa kaleessa illee Oppiidiyoo adhallee Oppiidiyoon illee biltsiginnaan Oromiyaa lafa deebii uummata Oromootiif hin taatu. Abadan deebii Oromootiif hin taatu. Bara duriyyuu wayi waggoota 27 saniyyuu better wayya ilmi namaa bahee daa'imni waggaa 17 wayi waggaa daa'imman didiqoon tunniin addabaabaayii maatii irra sharshanamanii hin beekan. Dhageenyee tun in entire history dhageenyee hin beeknu. Udu Oppiidiyoon bakka san jirtu daa'ima waggaa 7 sanuu ka siyaasaa keessa hin jirre gadi baasanii maatii afootti rashanan bakka uummanni baay'een jirutti. Kun seenaa Itoophiyaa miti seenaa addunyaa keessatti ta'ee hin beeku. Nama umuriin isaa kanaaf hin geenne addabaabaayii irra rashanan. Kan mana hidhaa keessaa baasanii kanama hidhaa keessaa baniiti namoota meeqatu laga ajjeefamaa namoota meeqatu gaddumataan ijoollee shan Wallaggaa irra baasanii lakkoofsaan kana kan hin jedhan ijoolleen qeerroo mana hidhaatii baa haga barbaada yakka aadaa laganii eega to'annaa mootummaa jala jiraatan himannaan itti banamee seeraan murtootti kennamu malee ijoollee waan takka hin beekne gabbaasanii qeerroo meeqatu Oromiyaa keessa dhumatee jira. Ta'iyoo tana ka Disembarii jaarsolee karrayyuu kaasuu hin dandeenye. Oppiidiyoon yookiin biltsiginnaan Oromiyaa udu Oromoo bakka buutee uummata dhumataa jiru kanaafuu sagalee taate. Sagalee ta'uu miti duuba taatee ficcisiisaa turte. Amaara keessatti uummata ofii ficcisiif. Tigraay keessatti uummata ofii ficcisiif. Minimum hidhachiisanii jiran. Adda Tigree wanti Itoophiyaa sodaachifte hidhattee jirti. Federaalisiin hidhachiisiif. Uummata naannootiif hidhachiisiise.
yookaan mootummaa naannootu hidhachiisa. Amaarra haga funyaanii uffattee jira. Hawa funyaanii hidhatteerti. Maaltu si hidhachiisa? Naannootu hidhachiisisee. Federaalli bajeta maddabee fi yookaan ammoo bajeta kanaan hidhadhaa jedheeti miti. Maybe biyyoota adda addaatiin booddara waan ta'aniif ruulii isaanii bayu laafaa ta'uu ni mala. Haa ta'u malee warri hidhanne biyyattii san keessatti lakkoofsaan baay'ee qaba, lakkoofsaan baay'ee ta'an dinagdeen guddaan irra jiru Oromiyaa akka hidhne namni tokko akka meeshaa waraanaa hin qabanne ka godhan maqaa biltsiginnaatiif kakaleessa illee opiidiyoo turte kaadhallee biltsiginnaa jettee ofii waamtu. In the first place backgroundin isaanii achuma keessaa ba'ee jira. Haa taatu adda uummanni Oromoo ka gola keessatti du'aa jiru, ka ona keessatti du'aa jiru, ka qotee bulaan ka qe'ee ofiiti keessatti du'aa jiru, falmachuu dadhayoonti du'aa maqaa bulchiinsa Oromootiin bakka san taa'eeruuf. Nama biraatii miti akka Oromoon hin hidhanne, akka Oromoon ol jedhee hin deemne ka cabse dhaabiinsa maqaa Oromootiin dhaaba jedhee bakka san taa'eetu Oromoo cabse. Ammas taanaan waliigalteen baay'ee waa'ee dhaaba Oromoo kan waan baay'ee jechuu dandeenya. Keessattuu wanta amma dhiyootan deemaa wajjin wal qabate. Hundumtu aangoo ofiitiif yookaan ammoo korraapshinii waan cambamanii jiraniif iigoo ofii faana deema malee uummata Oromootiif dantaa isaaniiti miti. Namni bayee galuun akka legzarii ta'eera biyya san keessatti. Bayee nagaan galuun waan danda'amuu miti. Dhibeen akkas, beelli akkas, beela Baalee waan tokko dhageennee beela Booranaa dhageennee kabanamee jiru itti cufanii akkaawuntii. Waa'ee kanaaf ka dhiphamanii dubbatan hin argine. Indoon waan tokko maal dhagee bulchiinsa Baalee keessaa ilmi namaa ganama ga'ee bayee galgala hin deebaa isaan beekamu beelaan yookaan karaa dhumate. Horiin isaanii harka dhumatee, re'een isaanii harka dhumatee, wanti isaan qaban harka dhumatee, bulchiinsi isaanii keessa tokkichi gadi ba'ee amma beela Baalee keessa hin jiru. Garuu furraa ufaafuu jiraachuu ni mala kanaaf qophaa'uu qabna jedhe. Ilmi namaa waan nyaatu dhabaa viidiyoon gadi baate. Addunyaanuu ammaa tana ganaa dhaga'uutti jirti. Nyaata gabbaasanii himanii hin jiran. Ka Booranaatii fi ka gara naannoo biraatiitu beekama malee. Baalee beelaan dhumataa mootummaa keessaa namni bakka bu'aa ta'e miidiyaa irratti argaa turu waan inni dubbataa turu. Beelaa miti jedha. Ilmi namaa daa'imman beelaan dhumataati. Mootummaan biltsiginnaa yookaan bulchiinsa Oromiyaa ka amma ufiin an biltsiginnaa jedhee ufii waamu ilma namaa beelaan akka wiippanitii fayyadamaa jira. Beelaan uummataa ajjeesuudhaan keessattuu naannoo warra Baaleetiitti. Kun waan qabatamaan lafa jiru. Waan isaan godhaa jiran. Kanaaf biltsiginnaan Oromiyaa keessa jiru. Kaleessa illee uummata Oromoo bakka hin bu'u. Ka amma jirullee uummata Oromoo bakka hin bu'u. Maaliif yoo hartibiitii uummata ofii keessa deemanii dhaga'uu hin danda'in waa'ee uummata Oromootiif hojjetaa jira jechuu hin danda'in. Isaan they just iigoon ofii faana deemaa jiran malee uummata Oromootiif dantaa isaaniitii miti. Waldhabiinsa agas yoo biyya keessa deemi yoo uummanni karrayyuu gadi ba'anii waaqa ofii kadhataaran balleessaa tokko malee ajaja nama tokkootiin yookaan ajaja nama lamaatiin ba'anii jaarsolee bulla tokkotti fixan. Kana ka caalaa rakkoon Itoophiyaa keessa jirtu, especially Oromiyaa keessatti jirtu kana waan hin jedhamu. Tigraay waraana keessa jirti, Amaarilee Moorolees waraanuma keessa jirti. Malee achiin booda Oromiyaa keessatti at least akka namni nagaan bahee hin galle obstaakilii ka ta'e bulchiinsa naannoo Oromiyaati. Uummanni fi akka nagaan bahuudhaan. Gara waldhabiinsa isaanii yoo dhufnu dhagaa ture. Warroota gara federaalaa keessa jiranii fi gara bulchiinsa Oromiyaa keessa jiranii akka isaan maas miidiyaa irratti, sooshaal miidiyaa irratti baniiti akka badaa wal godhaan argaa ture. Look, confidential waan jedhatu tokko jira. Namni tokko nama mootummaa hagas ga'u, mootummaa biyya bulchaara jedhee sadarkaa kanaan uf kaa'e kun sakreetima ufiiyyuu, sakreetima siyaasaatu uffachoo wallaalaaf gadi banii miidiyaa irratti wal saaxilaa ba'an. Wanti nama gaddisiisu tokkoffaa warruma akkana godheeyyuu seera isaan gaafataniyyuu silaa duri diqqoo waa'ee EPRDF diqqoo hin beeka. Haga wayii isaa walii waan dalagee turuuf. Gimgamam isaa walii gamaggaman yoo akka tasaa taate aniifat walgahii san keessa jiraannee ati bakka badaatis si argee an walgahii irratti kunoo bakka kana argeeraani kana godhee jira kana godhee farra uummataa ti jedhee yoo gaafaan gimgamaa sarratti maqaa kan kee dhahee si gamaggamsiise boru gana baatee na cufuu hin dandeettu.
ignore na godhuu hin dandeettu. Bakka kana na gamaggamsiiftee na cufuu hin dandeettu. Miidiyaan hin jiraatu bakka sanitti. Sirrii walii himanii sirrii wal sirreessanii deeman haga barbaadellee dadhabbii biraallee yoo qabaatan. Akkaataa siyaasaa ittiin deemsifatan from the top to the bottom they knows. Biltsiginnaan garuu kaas ba'ee miidiyaa irra ba'ee iyyaa ture feesbuukiin kun eenyuufillee banaadha ba'ee ka iyyaa ture martu nama siyaasaa jedhanii fuudhanii uf keessa galchaniiti. Biltsiginnaa Oromoo kabiraati miti. Garee qooduudhaan ka federaala keessa jiruu fi ka naannoo keessa jiru wal qoodanii saaxila wal baasaa turan. Maaf karrayyuun guyyaa duuteerraa maaf gadi ba'ee dubbachuu dadhaban? Maaf guyyaa torbaan lama eeganii dubbachuu barbaachisa? Maaliif? Yookaan aangoo walitti dhufaniiran yookaan ammoo xiqqimii weerra wal dhabaniiran. Kanaa achi yookaan gara nyaattoo uummata karrayyuutii fi miti kabanii kabee saaxila wal baasaa turan. Ammallee ka wal inkuraaran aangoon qarallee nama naannoo tokkootiin ijaarameera. Kun frankly waan uummanni Oromoo argaa jirullee waan argaa jiru. Uummata Oromootiin bu'aa buuseera yookaan ammoo uummata ofiitti dhalateefillee naannootti dhalate bu'aa buuseera sun waan biraati. Akkaataa wal ijaaraniiranii akkaataa executive committee yookaan ammoo isa hojii raawwachiiftu OPDO yoo jennee mee haalaa akkam duuba haalaa eenyuufat bakka san jira. Warra sagalee wal mootee wal mo'ichisuu danda'u miti. Kaleessarri warra hojii raawwachiiftu namoota keessaa yeroo lammaan keessaadhaan warqana yeroodhaan xayyibaan yeroodhaan they have their own objective. Ammas taanaan warri aangoo irra jiru kunniin martinu wal fakkaataa sagalee wal fakkaataa ideoloojii wal fakkaataa corruptionii wal fakkaataa perspectivii wal fakkaataa warra qabu malee uummata Oromootiif bakka bu'ee yookaan peenii uummata Oromoo dhagee waan kiyya jedheet attentionii kenneef warra murteessuu miti. Jalqabuma isaatu waan badeeru ammas let's say Shimallis Abdiisaa namoonni isa caalaa muuxannoo siyaasaa keessatti qaban bulchiinsa irratti qaban baay'eetu attam ta'eet inni vaayisii ta'e bulchiinsa Oromiyaa kun diraamaa isaan kaleessa illee kudhaa turan kun akka kaleessa copy and paste from mootummaa duraarraa copy and paste godhanii ka dhufanii ammas wal ijaaranii wal fakkaatanii bakka san ta'anii namni isa caalaa muuxannoo qabu bakka san ka fiitii godhuu danda'u hin jiratu hin beekna sanillee garuu ulaagaa haga barbaade guutu baatu sanii miti. Wal fakkaataa bakka san kaa'atan. Walii hojjechuu warra danda'an. Yoo haatillee jedhan haatu sanirratti ka operate godhuu danda'u yookaan ammoo kana ajjeesillee jedhan ka ajjeecha sana ka operate ka godhuu danda'u warra akkasitti wal ijaaran. Kanaaf uummanni kunniin kaleessa isaanii ijaarri isaanii seera ijaarsi isaanii waan dhugaarratti hundaa'e waan hin taaneef ammas taanaan ijaarsa isaaniitu waan bareeduuf ammallee badaa jira. Haga uummanni Oromoo attentionii argatee gaafii eenyummaa isaa hin deebiin OPDO biltsiginnaa tana dhiisi kabiraallee yoo dhufu deebiin argatu. Ammas taanaan bakka bu'aa ufiiti malee even bakka bu'aa uummata itti dhalataniitu miti naannoo itti dhalataniitu miti. Maaliif Shawaa keessatti ilmaan Oromoo meeqatu ajjeefamaa jira. Dhiyama tanaa haga Tigraay Shawaan dhufteeti haga Dabra Birhaaniin galtee baatu achiin booda uummata ijoollee naannoo Tuulamaa ijoollee meeqa ajjeesanii jiran. Isaaniif deebii ta'anii hin taane. Ajjeechama caaluutuyyuu uduu waan meeqa gurra qaban namatti naannoo ofiitti dhalatanii sagalee ta'uu hin dandeenye. Because sagalee uummataa dhaga'uun kun ultimate goalii isaaniiti miti. Ka isaanii aangoo qabachoo, corruptionii fakkeessanii jiraachoo akka inni treenii godheeruun. Kanaaf eessa nu deemsisa eessa nu gaa waan ufaaf oolaan. Ammaaf garuu yoo deebii keessi deebisee jiraadha biltsiginnaan Oromiyaa bakka uummata Oromoo yoominillee buutee hin beektu haga sagalee uummata Oromootiin bakka san taa'utti sagalee uummata Oromootiin bakka san taa'anii jiran akka ofii barbaadan wal ijaara akka ofii barbaadan gara aangoo dhufanii jiran malee uummata Oromootiif deebii ta'uu fi miti bakka san ka taa'anii jiran. Kanaaf ammas taanaan yoo caasaan sun diigamee professional ta'an skill ta'an ummataaf quuqama qaban yoo bakka sanitti dhufin ammas rakkoon Oromoo waan hiikamu natti hin fakkaatu kanuma deebinaan sii qab galatu. Yaa sirrii ulfaadhu galatoomiyatillee dhugaa kan keetii jalqabumarraa biltsiginnaa maqaa isaan ofii baafatanii waamaa jirra malee isaan OPDO kaleessaati. Rakkoon biltsiginnaan yookaan PP'dha
rakkoo keessoo qabna jedhanii gama miidiyaatiin wal saaxilaa jiran kunniin eessaa madda isa jedhu akkuma atu jette qabxii guddaa tokko lafa keette. Qabxiin guddaan sun maali? Pirogiraamii yookaan sagantaa ittiin biyya guddoo hagas geettu sana bulchanii miti. Naannoo tokkooyyuu sagantaa ittiin bulchuu danda'u osoo hin qabaatin akka tasaa akkuma nama lotorii wayii ba'uufitti angooni inni dur hawaa ture suniin baheefi jechuudha. Sababa hin beekna yeroo baay'ee raasaa turreerra angoo qaqqaalii ilmaan Oromoo qeerroo qarree hawwalii fi abboolii hedduun dhufan sanii dabarsee uummanni Oromoo amanee lamma kennate lammaan immoo isa amanee itti kenne yeroo sana uyyuu dubbatamaa ture achirratti waan tokko malee harka duwwaa jechuudha. Harka duwwaa masaraa mootummaa ol seene jechuudha. Sababni isaa kana namni waan ittiin biyya bulchuu tokko hin qabaanne biyyaa mitiyyuu yoo waan ittiin mana kee kan manuma dhuunfaa keetiyyuu ittiin bulchitu hin qabaanne karoorri ati karoorfattu wanti ati haasoftuu fi wanti ati gootu wal hin fakkaatu guyyama guyyaan gadi deemaa deemta jechuudha. Sababbiin warri kun hadha itti wal dhabe haa jennu malee maafi tokkoffaa maa wal dhabanii waan jedhu namni maa wal dhaba. Wanti namni wal dhabuuf inni guddaan maali? Yoo karama yeroo walitti dhufu bu'aaf walitti dhufe wal dhaba. Yoo bu'aan keesi jalaa tuqame atini nan dhiiftu jechuudha. Anillee bu'aafu aniifati bu'aafi waan wayii bu'aa walirraa argatuuf walitti dhufneerra taanaani bakka bu'aan kiyya bakka waan itti eege sana dhabetti sin dhiisu jechuudha. Isaan akkuma beekamu biltsiginnaan kalee OPDO TPLF ijaartee warri TDF naannoo ijaaranii naannoo Oromiyaatti gadi ittiin fayyadamaa turani isaanumatu deebi'ee humna godhatee of ijaaree warra ijaares nyaatee deebi'ee adhallee kaayyoo garaa guuttatu ittiin duroomuu waa hedduu ittiin argachuu isa yaadanii waan dhufaniif yeroo tokko afoo dhaabbatu wal dhabbiin kun uumame. Kan warra naannoo biraa kakaasu amma wal dhabbiin kun naannoo Oromiyaa qofa irratti kan hundaa'ee dhaabbatee miti. Akkuma biyyattii walii galattu yeroo ammaa kana naannoon Amaaraa biltsiginnaan naannoo Amaaraa wal dhabbii qabanii murtee kana murtee amma deeme kana Abiyyitu geggeesse ka jedhu dhugaadha. Abiyyi osoo hin beekin Jawaarfan bayani maafi wanta hunda ka Haacaaluyyuu ka ajjeese Abiyyi kun beekamaadha. Namni hundinuu kana jala muree beeka jechuudha. Inni ka godheef maali akkuma tu jette angoo isaatti suufi wantoota afoo isaa jiran hunda haxaayaa deemaa jechuudha. Kanaaf godhe jechuudha. Jawaarfaa bayanii namoonni Sibiyaat Naggaafaa bayanii maali ka jedhu kana ka godhe eenyuun Abiyyi godhe jechuudha. Rakkoo jiru kana isaan hadha deebi'aniiti warroonni sun immoo yeroo ammaa kana bahuun jara sanii sirrii miti waraanni dhaabatuun qabu jedhee akkuma argaa jiru kun Iskender Naggaa bakkoota waraanni itti turanii rakkooleetti isa saniin daawwatuuf deemutti jira. Waraanni itti fufuu dhabaa Maqalee dhaquu qabna maal ta'uu qabna jedhaa jira jechuudha. Asiin kun kana rakkooleen keessoo kun ka uumameef akkuma waliigalatti waan bu'aa wayii walirraa eeguuf bu'aa wayii walii tissuuf walitti dhufaniif bakka bu'aan jara sanaa tokko jalaa hanqatetti walitti isaan kaase ammallee maali wannoon kenna walumatti isaan kaasu jechuudha. Dhugaani maali dhugaadha. Sabni Oromoo miidhamee jira, karaarra ajjeefamee jira, haati ilmarra ajjeefamteetti reeffa irraa atteessisanii achirra ajjeesaniiranii ijoollee ganna 12-13 karaarra baasanii rashana jiran kunniin hundi gara waaqaatti dhiiga qulqulluutu jige. Gaafa dhiigni qulqulluun jige gara waaqaatti iyyaa ammallee kanuma caalaa isaan walitti haa kaasu jedhaati waan guddaa haasa'uu hin dandeenya. Garuu asirrumatti dhaabnee mee gara sagantaa gara goolabutti deemnaa. Waa'ee
kana yeroo baay'ee raasaa turree jirraa hin barbaachisu jedha waan turreef kana dura walumaan yeroo marii goonu wal waraansi biyyattii sana keessattuu wal waraansi waliinii biyya kamiifuyyuu hin barbaachisu. Mootummaan Abiyyee ummata naannoo Tigraayee kana waraanuu dhaabuu qabaa warroota jedhaa ture keessa atuu nama tokko. Mee wal waraansi suni eessaa ka'ee eessa gahe adda eessa jira wanti ati kalee jedhaa turte wanti an jedhaa ture wantoonni namoonni hedduu jira jedhaa turan sun attam ta'ee eessa gahe jetta kanaani keessaa baana. In 21st century keessatti waraana ollaa dhun taane waraana civil war officially declare godhe mootummaa Itoophiyaati maybe gara biraatiin dhageenyee hin beennu. In 21st century bara addunyaan lola keessaa dhaabdeeti dialoogitti amantee yookaan national dialoogitti amantee rakkoo ofii dialoogiidhaan hiikuu dandeettutti mootummaa Itoophiyaa callatu ummata ofii irratti lola bane. Tokko akkuma qara jedhe ammas taanaan lolli kun attamitti dhufee attamitti dhalatee yoo jennee duuba isaa laallu aangoon. Warri Tigraay haga wal beekan Abiyyiin haga wal beekan isaantu guddisee isaantu leenjisee garuu uduu hin beekin harkaa miliqeeti isaa xaqlaa ministeerii haga ta'een booda taargetii ka godhate warra Tigraayti. Sodaan guddaan illee warra naannoo Tigraay isa sodaan guddaan illee isaa adda poolisii ufiitiif istirateejii ufii qabateen dhufne kana dhiisiti. Dargiin Afrikaa keessatti tokkoffaa ka jedhameeti hidhatamee injifatanii biyyattii to'atan dargi biyya galchanii. Waraana san ka jalqabe in the first place Fanxaaliyyaa Amaaraati jalqabe. Akkwaan dabub iizii nijulaatu xeertii akkana jedhaniiti haaki jiban malee warri keessa beekan ka dubbatu waraana san jalqabaa ka jalqabe naannoo Amaaraaf dhaqee ka tuttuqe. Achiin booda akka isaan tuttuqanii rangodhaniif kana Abbara Addaamu isa dubbatee udu torbaan hin tuune ka ajjeefan. Amaara keessa jechuun warroonni wal fixan warroota ufii sibiilaa walii kalee wal ajjeesan achiin durallee bulchiinsa isaanii ka ajjeesan. Namoota isaanii fi akka barbaade ta'uu hin dandeenye afoo isaaniitti balleessaa turan. Anyways garas deemuun hin barbaachisu. Garuu waraanni sun tokkoffaa Abiyyumatu barbaade. Maaliif Abiyyumatu gara Federation Mikir Beetiin fidee Federation Mikir Beetiin itti amanee deebeeti gara murtootti deebisan. Jalqaachiin dura maaltu yoo jenne ammoo Fanxaaliyyaa Amaaraatitti dhaabee tuttuqee kana Tigraay illee dubbattee jirti maxammaan isaaniitu nuti balaw hidiyaaza'u jennee waliin jennee akkana goone jedhee Abbara Addaamu kana dubbatee torbaan tokko duun inni ka ajjeefame achirraa jalqaba. Waraana san keessatti eentu benefiitii argatee Eertira argate. Biyya takka sovereignty lu'aalaawinna jedhan Itoophiyaa maal bakka baay'ee yoo argitu bara xaalanii kan bitamne maali kan bitamneef illee maqaa Oromootiif hin bitamne. Waraana san keessatti illee 1,700 117,000 Oromoo kan dhumate waraana san keessatti. Amaara lakkoofsaan 6,000 fi 7,000 caaltu. Yoo waraana san akka jagnaatti fudhachuu barbaadanii akka hiirootiin number 1 kaawwamuu qabu Oromoo gaaf takka Oromoon anatu victory kana fideera jedhee dubbatee hin beeku. Isaan injifannoo maraa ka ofii godhatan. Seenaa maraa ka ofii godhan. Mana sagadaa ka ofii godhan. Biyya ka ofii godhan. Kun akkaataatti isaan dhalataniiran. Ka kaleessa illee waraana fidee rakkoo kanaan gahe mataa isaaniiti. Ka uummanni kunillee adda Itoophiyaa keessatti miiliyoona meeqaan waraanni Itoophiyaa dhumateera. Miiliyoona meeqaan ka Tigraay dhumatee jira. Ijoolleen boruu isaanii ilaaluuf eeggatu. Ijoollee meeqatu bahee ibidda ta'eera. Waraana san keessatti Itoophiyaa wanti keessaa argate luuzii goote malee ispeeshaalii naannoon Amaaraa. Ispeeshaalii naannoo Amaaraa. Ka waraana kanallee tii jedhaniiti wal ijaaranii qeerroo maal jedhan faannoo wal ijaaranii liyyuu haayilii wal ijaaraniiti. Milishaa wal ijaaranii ka waraana kana achi keessattuu federaalaa iyyuu ijoollee federaal maaf hin lolle jedha ajjeesaa akka turte sanadiin bee hin jira. Ba'aa ture seenneen irra ba'aa ture. Wanta isaan godhaa turan.
waraanni isaan godhan benefitii lafatti ufite walqaa'ee sagadeetiin jalqabate walqabate lafoota Tigraan jalaa fudhattee jirtiin just risti isaan jedhaaran bu'aaran kanaan walqabate waraanni koo ifatee kan Abiyyi amma optionii biraan qabu Oromoo gaafa Jawaariin faan hidhee fi gaafa Caaluu ajjeese gaafa Lammaa faachii kaas Oromoo irraa akka qara faana deemaa jirtu deemaan ture. Tigraay yoo taate fuultakkaa namicha kan hin barbaaddu isaan adima dubbatte nama paartii EPRDF keessattuu gamaggamamee poointii 19 nama kufee turte jedhaa dubbataa turan warri isaan dura aangoorra turan. Akka paartiitu gamaggamamee kufee jira nama kana fuutanii Prime Ministeriin dubbatanii jedhaa dubbataa turan warroonni fanxaalleeyyii Tigraay kunniin. Kun diraamaa achi keessa jiru isaan ture warra aangoo keessa faaga waa wal beekanii fi wal tuffatanii sadarkaa kana gan at the end of the day ummata kanatu sacrifice kana maraa filate. Ufiin akka dadhabanii jira lu'aalaawinna sovereignty maal jenna ufii waan kana waraana baranii kan deebanii Tigraay Eertiraan nu gargaaree isaan waamanii Tigraay illee gadoo qarallee waan ummata kana wajjin qabdu waggaa dheeraadhaaf sagaleen Tigraay ikonomiin duutee jirti diplomaatiin duutee jirti biyyoota ollaa waliin nagaa gaariin qabdu ka duutee lafatti irraaffatamtee jirtu Abiyyitu dhaqee irribaa irraa kaasee kootu biyyattii tana walii hojjannaa maal jedhee kijibee kee waraana adda keessaa ba'uu dadhabanii drooniin kaleessaaf dheengadda Tigraay tumaa jiran warra Eertiraat kana Eertira benefitii godhate gadoo waggaa 30tti baate Itoophiyaa irratti gadoo waddaa 30 maaliif tokko ikonomiin isaanii wanti duqee jalaa daaraa ta'eeruuf guyyaa EPRDF yoo kabeedu haala saantimii printii godhanii waraana Itiyoo maal jedhanii zamachaa Tsahaay Gibaa jedhanii waraana tokkotu ture waggaa dheeraan dur bakka sanitti illee waa'ee karansii irratti ture waraanni kun kabaname inni haga injifatamee wanti martinuu qabbanaa'een booda waggaa dheeraaf addunyaarra dippiloomaasiin cufamee Afrikaa Yuuniyeenii keessaa United Nations waan bakka maraayyuu iddoon qabu ture. Iddoo sanii fuudhee ka iddoo kenneef Abiyyi. Kanaaf waggaa dheeraaf inni gadoo Itoophiyaa irraa qabu itti baafate. By the way, kanaan dura miidiyaa wayii irratti miidiyaa durii wayiitti argee jira waan Isaayyaas Afeworqi jedhe. Ka Amaaraa gaa jedhe. Ka Amaaraa gaa inkwaan abroo masraat abroo malamanim አይቻልም. Abroo malamanim አይቻልም kan ufiitiin dubbatee jira. Viidiyoon isaan jira ammallee YouTube irratti. Inkwaan abroo masraat abroo malamanim አይቻልም. Walii hojjechoo dhiisite waliin ta'anii kadhachoo iyyuu hin danda'amu jedha nama dubbataa ture. Amma immoo deebi'eet Amaara right handii godhateet biyyattii hafti Itoophiyaa Tigraay daaraa godhee biyyattii haftallee daaraa achi keessaa benefitii guddaa argata. Kanaan dura plus kobraasii dabala maal jedhe biyya Itoophiyaa tana bulchuudhaa fi qoqqooduudha jedhe. Amaara hojjet, Oromoo hojjet, Tigraayin hojjet, Dabuubiin hojjet qoqqoodee bulchite malee bulchuu hin dandeettu jedhaa ture. Kunillee waan YouTube irra jiru. Amma ammoo torbaan lamaan dur wanti inni jedhu Itoophiyaa keessa federaalizimiin hin barbaachisu. Hundumtuu tokko deemu kun ideoloojii Amaarrii qabattee deemaa jirtu inni faana deemaa jira. Kanaaf isaa fi victory guddaa ummata Itoophiyaatiif garuu du'iinsa jedhe. Ilmaan meeqaa dhabe adda waraana 30 caalatu ka booji'amee Tigraay keessa jira. Haalatti jiran iyyuu hin beekamu. Booji'amanii dhiibanii Finfinnee kiiloomeetira 100 ganii jiranii addunyaan dhuftee dhaabaa jetteen. Wanti isin qabatanii galaartan meeti istiraatiijiin meeti poolisiin keessan wamaa harkaan qaban. Isaan objektiiviin isaanii akkuma namichuma kan aangoorraa buusaniiti biyyatti disaaster godhu. Kunillee waan akkasumas sappoortii ta'uu miti haa taatu humna isaanii hagam akka ta'e hagam ilmaan ofii akka dhabaniiran hagam daa'imman ofii akka dhaban hagam akka jaartoleenii fi jaarroleen karaarraa maqamanii kanneen waan isaan argaa jira addunyaan hubeetti. Benefitiin Itoophiyaan kana keessa argatte takkallee jiru loser. Asirratti dabala kan Amaaraa. Naannoon Amaaraa adhaan waraana san keessatti biyyattiin Itoophiyaa jedhamtee waamtu keessa warri miidhamee jiru naannoo Amaaraati. Tigraay silaallee mootummatu daaraa godheeni. Tigraay keessa Amaaraa keessa adha iskuulanii hujaan jiran. Hospitaalonni hujaan infrastructurii naannoo Amaaraa muluma badee jira. Karaa isaan waraanaan taankii dhufanii karaatuuyyuu bobbocamee karaa san ijaaruudhaaf infrastructurii kan akka guduraatti deebisuudhaaf iskuula diigameeru kan bakka deebisuudhaaf
hospitaalota diigam bakka deebisu ammaan booda waggaa 40 haga 50 himatti fudhate. Warri hojiin qaba mana galanii jiran. Kufiitii biyya kililii Amaaraa jedhanii fi tokkoffaan gaafatamaa warra bulchiinsa Amaaraa warri lola barbaade addallee qarallee waa jettee ji waa'ee Iskandar Naggaa waraanni kun ammallee itti deebi'uu barbaade. Eenyu isaanii lola? Oromoon bee ammaas diinaa fi waloon hin lollu nu kakalees nu gabroomsaa ture hin lollu jettee waraana wobootijji galtee jette sagaltu. Yoo karaarraa qolaa turanii karaarraa iskuularraa guuratanii yoo isaan fidanii ergan malee ammaach waraanaaf isaaniif deeman jiru. Abiyyillee ammoo negotiationii Tigraay waliin hin goone jedhee adima dubbatee kun kana mara waraanatti kaasaa jira. Amaar akkan taane psychologically, morally, physically, financially kummaan daamee taatee wanti si geenii goo tokko waraana kan barbaadan isaanii kan luuzii godhanillee isaan. Haa diqqaatu haa guddattu Oromiyaa keessatti bulchiinsa Oromiyaatitu ummata ofii restless godhe malee at least schoolillee ture hospitaalonni hojiirra turani ummanni relatively tasgabbaa'eetuma jiraataa ture. Garuu ummata keenya mana hidhaati baasaa turan ummata keenya mana hidhaati guuraa jira karatu diqqoo rakkoo guddaa ummata Oromoo irratti miidhaniiran kana kaasaa jirra malee tasgabbii diqqoo Oromiyaa irra state of emergency declare haa ta'u malee hojiin hin jira bahee galuu namni hin jira secured hin ta'in malee waraana san keessaa kan benefiti argate Eertiraa hojii dhabdee waggaa 30 hafteette hojii kennameef. Hatuun hojii isii ture, nama ajjeesuun hojii isii ture, biyya jeequun hojii isii ture, effectively raawwatee argattee jirti. Kanaaf benefitiin lola Itoophiyaaf Tigraay keessa argatte ummata Eertiraa malee Itoophiyaan hin injifannellee hin injifatamnellee. By the way, injifannee Itoophiyaa taashannifaalleች. Maal ashannafti ilma lamaa lafarraa fixaat maal ashannafti addunyaa waliin cufamti maal ashannafti ollaa waliin nagaan qabdu maal ashannafti ummanni isaa isa barbaadan jiru wattummaa diraamaa inni hojii akkaan waraana dhaqee waraana inni miilaan ijjatee janaa waraanni martinuu biyya deebi'ee jiru namichi kun qumaara taphata biyya isaan keessa qumaara daa'imanii taphata. Tigraay waraana ofii ooftee asii baa jedhanii jan dubbataniirra Geetaachoo Raddaallee dubbatee jira. Geeggessaa waraana tokkollee dubbate akka isaan ta'anii biyya gaddeessanii Finfinnee dhufanii kiiloomeetira 120 hafeeruu duuba deebi'an. Yeroo san innillee bahee anillee hin waraana hundumuu da xoor gumbaar akkuma dargin yeroo kufuufte hundumuu da xoor gumbaar jedhaa ture san amma kunillee namni martinuu waraanuu qaba. Inni laagaree waa galo silibasiisaa jijjiiranii inni laagaree waa galo jedhaa uummata sobaa ture ofii yoo kana gara ni dhaqee jiru rabbiin kun abeeku yoo Dabra Zayitii naannoo Dabra Zayitii illee jiraate hin beennu akka waraana ta'eetu dhabee ergaa dabarsaa ture. Inni waraana keessa seenee fi wattaaddarri Itoophiyaa hin injifannee diraamanni uummata Oromoo uummata Itoophiyaatti sobaa ture. Haa taatu akka ta'ellee ta'u pireesharii addunyaan illee haa taatu sadarkaa kana gahamee jira. Ammas waraanni dhaabatee jira. Tigraay dhiibaatuma dhufaa jirti. Dirooniin isaan dha'uun isaanii hafaan jiru. Gaafuma Jawaar Faatii hiikamaniiyyuu gara nama 77 na fakkaata ajjeefamaniira dirooniin. Guyyaa lamaan durallee dirooniin dhamaa turan. Kan inni dubbatu kabiraati, ka ta'aa jiru kabiraati. Kanaaf biyyattii tasgabbeessuuf namichi nu aangoon qabu for that matter. Aangoon harka isaa hin jiru. Asit biyya addunyaa waliin negoshee godha achi namoo dirooniin ilma namaa lafarraa fixan. Reeffa isaanii argite daa'imman kan dhumatteef daa'imman sanuu bakka kaambiititti daa'imman maal beetti? Kun biyyattiin tun wanti isiin godhaa jirtu bimbeen waan bor dhufuu danda'u nageenyi dhufuu hin danda'a hin dhabuun kun hojii biraati. Garuu ammaaf waraana san keessatti Itoophiyaan the biggest loser in Ethiopia the biggest loser diplomaatii dhabdee warra ollaa waliin nagaa dhabdee dhaaba siyaasaa waliin nagaa dhabdee uummata waliin bul waliin nagaa dhabee ikoonomiin nagaa dhabee nageenyaan nagaa dhabee mooraalii isaaniitu nagaa dhabee confidence ka qabatee deemu tokko illee hin jiru because establishmentiin isaanii duwwaarraa waan ta'eef rakkoo kaleessatu gangalatee hadhaan dhufu yoo ammas leetii miti biyyattii tan oolchullee yoo ka danda'amu ammallee leetii miti karaa jiruun walii haasanii national dialoguing kun solutionii fide jedhamee yoo itti amanamee mootummaan karaa banee karaa hundaayyuu gara tokko akka fiduu ka danda'u hin laalla ammaaf garuu akka gaafii na gaafattee fi Ethiopia biggest loser in Ethiopia
profitii benefitii guddaan Eertiraa ka argattee jirtu deebii keessi deebisee jira. Ya sirrii ulfaadhu galatoom akka gaarii kaaftee akka gaarii deebiftee wanti ansi gaafa illee dhuguma wal waraansi kunniin eessaa ka'eessa ga'ee hadheessa jira waanuma jedhu namoota tokko fi hubannoo akka ta'u barbaadeeti maafi Itoophiyaatu mooyatee Itoophiyaa shannifaallechi ka jedhamu garuu Tigraay illee Itoophiyaa ta'uun beeka hagaadhaatti biyya biraa ta'anii biyya biraa mooyatte Itoophiyaa waan jedhu sana hin qabu akkumatu jette kaastetta hedduu warroonni miidhaman irra guddaa warroota miidhamanii naannoon miidhame guddaan dirooniinis tumamee maaliinis kade irra guddaa naannoo Tigraay ummata sanas beellusuun karaa garaagaraatiin ummata sana dadhabsiisanii jiranii dhugaadha waa hedduutu miidhamee jira irra guddaa ummanni ofii isaaniitiin lola kana kaasan ummanni yeroo kamu baloo yaazoo gidaloo jedhan kuni baay'ee akka lamuu lafaa hin kaanetti miidhamanii jiran isa kana yeroo aktiivos warra amma rogeeyyiin amaaraa tokko warroonni dhugaa dubbatanii sirri dubbatu maal dubbatu wanta sana keessatti wanti wayii abiyyee itti yaadee godhe jechuu hin dandeenyu maafi namni karoora hin qabne tokko karoorri waasi pilaanii ofafoo yaaddee goota waan ta'eef namni kun karoora malee aangotti dhufe waan jedhaa jirruufi itti yaadee godhe illee yoo hin taane abiyyi ummata naannoo kanaa onagi waan ta'eef yeroo baay'ee ummata amaaraa dadhabsiise ikoonomiin yaas cafacafinno hojiitti yeroo baay'ee wantoonni kun yoo ilaalamu waraanni kun guddaa irratti ka geggeeffame naannoo Amaaraati naannoo Amaaraa keessatti miidhaan kanan jedhamne miidhaa qabeenyaa geggeeffamee jira miidhaan adunyaa kana irratti himuu hin danda'amne hedduutu geggeeffamee jira jechuudha Tigraayis dabalatee irra guddaa warree bu'aa argate akkuma atu jette saamichaan kaayyoo kalee ittiin yeroo mallasaan biyya bulchaa ture yeroo lubbuun jiru Isaayyaas wadhabaa turanii isa isaan hunda adda fiixaan baafate jechuudha Isaayyaas kana immoo saamichas gama saniin qabeenya naannoo Tigraay ummata Oromoo irraa naannoo waggaa 27 oliif saamaa turte giddugala Oromiyaa giddugala Itoophiyaati garasatti saamaa tura hunda warri Eritiriyaa waraana sanatti yeroo Itoophiyaan gama kanaan mootummaan Abiyyi federaalaa ummata sanatti waraana banu isaan achiin seenanii meeshaa kanan jedhamne meeshaa gugurdoo hedduu saamanii jiranii gama siyaasaatiin illee bu'aa buufatanii jiranii gama diinagdeetiin illee biyyattii sana Itoophiyaa akka deebitee lafaa hin kaane godhanii jiranii kabiraa yoo dadhabamee jedhee yeroo mallasii wal waraansi guddaan Eritiriyaa waliin taasifamaa ture naannoo Shiraaroo bakka jedhamu sana isas Abiyyiin kennameefii jira baandiraa isaanii dhaabbatanii jiranii alaabaa naannoo sanas mirkaneeffatanii jiranii bu'aan guddaan biyyattiin Eritiriyaa argatte laakkamee hin dhumu waan sagantaan yeroollee gahaa hin qabneef sagantaa keenya kanadhaa kan waan xumurraa mee yoo watti hafe jiraate daqiiqaa takka keessatti yaada dabarfattoo jiraate carraa sii kennaa fedhiyaadha. Carraan akkinite baay'ee galatoomii ani waan baay'eellee waan jedhin qabu garuu Oromoon rooroon Oromoo kunin haala jijjiirataa maqaa jijjiirataa dhufu kanatu hunduma kennaa akka dubbannu nu godha. Ummanni kun nagaan biyyattii ofii keessatti nagaan jiraachuu biyya ambaatii fi miti biyya ofii keessatti nagaan jiraachuu afaan ofiitiin qe'ee of keessatti aadaa ofiitiin eenyummaa isaaniitiin kabajamee jiraachuu fi hagam ummanni kun sakrifaayisii guddaa kaffalee jiru waggoota dheeraatiif ammas taanaan ammas irra deebi'ee dubbadha dhaabni Oromoo jedhee ofii waamu ka biyya bulchaa jiru kun fulmaata uummata Oromootiif hin ta'u ummanni Oromoo bakka jirutti haala danda'ameen uf qopheessuu qaba jedheen amana warri diaasporaallee waa'ee dippiloomaasii fi advokeesii irratti baay'ee irra hojjetaniiranii kun ammoo Jawaariin callaa hiisisiisuun turre
namoonni hafanillee haga ba'anii fi ammas protestiin Twitter irratti illee deemaa jira. Karaa biraatiin illee haala jiruun waan nurraa eegamu godhuudha. Kanaaf I hope guyyaa bilisoomaa walitti deebinaa miidiyaa kanarratti amma garuu kanuma jechuu danda'a galatoomii. Ayyee ulfaadhu galatoomii yaada bareeda dhaamolee fi maangoon jedha Oromoon waa hedduu dhaamna haa ta'u bareeda ulfaadhu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sagantaa marii Aadde Dinqituu walii godhaa haa turre kan guyyaadhaa kanumaan xumurraa Aadde Dinqituu atillee waamicha Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan isinii godhe kabajtanii argamtanii yaada ijaaraa ta'e cimaa kana dhiyeessuuf hawaasaaf dhiyeessuu keessaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa jedhaa nagayaan nu tura. Galatoomaa isinillee guyyaa gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan sagantaa marii Aadde Dinqituu Muddaa Saaroo waliin godhaa ture kan xumuramaa sirba armaa gadii kanaan nagayaan nu tura horaa bulaa isiniin jedhaa. Chaanaalii keenyas subscribe share godhuu hin dagatinaa. Nagayaan nu tura horaa bulaa isiniin jedha. Sanga,
dhugaa beeku